sooma ajrii guddaa qabutu fuuldura keenya jira. Innis sooma Ashuuraa jedhama. Ajrii guddaa qaba. Inshaallah waa'ee sooma kanaatiin wal qabatu takka isaatiin viidiyoo kana keessatti ilaallaa. Guyyaan isaallee kan bara kanaa yoom akka ta'e inshaallah xumura viidiyoo kanaa irratti isiniif nan kaayaa. Hamma xumuraatti viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaatiin hordofaa. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Sooma Ashuuraa. Soomni Ashuuraa yoomi ajri akkamii qaba? Waa'ee isaa wal qabatu takkaan ilaalla. Soomni Ashuuraa sooma ji'a Muharram keessaa guyyaa kurnaffaa irratti soomamuudha. Ji'a Muharram guyyaa kurnaffaa irratti soomni soomamu maal jedhama? Ashuuraa jedhama jechuudha. Ashuuraa jechuun kurnaffaa jechuudha. Akkasuma waa'ee taasu'aa akka jedhamutu illee jira. Taasu'aa jechuun ammoo maali? Saglaffaadha. Inshaallah mee xumura irratti ni ilaalla. Jiini Muharrami akka lakkoofsa hijraatti ji'a jalqabaati. Jiini jalqabaa ji'a maal jedhama? Ji'a Muharram jedhamee beekama. Ji'oota kabajaa afran keessaa isa tokkodha jechuudha. Ji'oota kabajaa afurtu jira. Afran keessaa inni tokko maali? Ji'a Muharramiiti jechuudha. Ajrii sooma Ashuuraa. Soomni Ashuuraa ajrii akkamii qaba? Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahiha, hadiisa qulqulluu Imaamu Muslim odeessan keessatti Abii Qataadata al-Ansaarii irraa odeeffamee maal jedhanii guyyaa Ashuuraa kana soomuuni ajrii akkamii namaaf qaba jedhamanii gaafataman. Maal jedhanii deebisanii yukaffiru sanatal maadiyata, cubbuu bara dabartee yookaan waggaa dabree namarraa rabbiin ittiin haqaa yookaan irraa namarraa ittiin buusaa jedhan sababa sooma guyyaa kanaatiifi. Kanaaf guyyaa kana soomuu qabnaa. Yoo ka soomnu ta'e cubbuu waggaa tokko rabbiin nurraa xaragaa jechuudha. Inshaallah soomuu qabnaa. Ulamaa'iin akka jedhanitti cubbuun rabbiin namarraa kaasu kun cubbuulee xixiqqaadha jedhanii, cubbuulee gurguddaa warroota jedhaman yookaan kabaa'ira zunuubaa warroota jedhaman kan hin ta'in cubbuulee xixiqqaadha jedhanii rabbi akka nurraa kaasu niyyanneetiin soomuu qabnaa jechuudha. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam sooma kana soomanii haala kamiin soomaa turan ka jedhu mee inshaallah haa ilaallu. Hadiisa Imaam Bukhaariin odeessan keessatti Ibn Abbaas irraa odeeffamee radiyallahu ta'ala anhu maal jedha? maa ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharraa siyaama yawmin faddalahu ala ghayrihi illaa haadha al-yawma. Sooma guyyoota rabbiin subhaanahu wa ta'ala caalchisee keessa guyyaa kana caalaa guyyaa sooman hin qabanii jedha. Guyyaa Ashuuraa kana caalaa guyyaan nabiyyiin sirritti sooman guyyaa Ashuuraati, guyyoota rabbi caalchisee keessa. Akkasuma ji'oota keessaallee kan isaan sirritti sooman ji'a kamii? Ji'a Ramadaanaati jechuudha. Kanaaf nabiyyiin keenya illee sallallahu alaihi wasallam sirritti soomaa waan turaniif sirritti soomuu qabnaa jechuudha. Yoom eegale soomni Ashuuraa kun? Yoom eegale laata? Inshaallah hadiisa Aishaa irraa odeeffame keessatti hadiisa kanallee Imaam Bukaariitu odeesse. Hadiisa sahiha maal jetti? kaana yawmu Ashuuraa tasuumuhu Qureyshuun fil jaahiliyyati. Ummanni Qureeshii bara wallaalaa bara jaahiliyyaa keessatti soomaa turtee jetti. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. نبيين الله صلى الله عليه وسلم كصوما تأني جدي Ashuuraa kana. Qureesh irraa baratanii soomanii miti. Qureesh illee aadaa inni hordofaarti, amantii inni hordofaarti. Caafii amantii Nabi Ibraahimii hordofaa jiran. Hambaan amantiin Nabi Ibraahimii isaan keessa ni jira. Waan Nabi Ibraahim Ismaa'il faati dalagaa turan san isaan illee bira gaheetiin dalaganii jechuudha. Nabiyyiin illee sallallahu alaihi wasallam akkasitti waan nabiyyoota irraa isaan gahisan soomaa turan yeroo Makka turanitti. Falammaa qadimal madiinata, madiinaa wagga galani saamahu isa soomi nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyaami, sooma jedhanillee ajajani. Falammaa furida ramadaanu, ramadaanni dirqama taasifamee jennaan taraka yawma Ashuuraa, guyyaa Ashuuraa akka dirqamaatti soomuu dhiisanii sunnummaadhaan soomanii. Faman shaa'a saamahu wa man shaa'a tarakahu, namni fedhe ni soomaa, namni fedhe ni dhiisa. Hadiisa biraatiin hadiisa Mu'aawiyaa irraa odeeffamee keessatti Imaam Bukaarimatu odeesse. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam dirqama ta'uu dhabuu isaa ibsaniitiin abbaa ani ni sooma, abbaan fedhe haa soomuu jedhani. Kanaaf nabiyyiin keenya waan soomaa turaniif jecha soomuu qabnaa jechuudha. Ajrii guddaa qaba. Ajrii guddaa waan qabuuf inshaallah soomuu qabnaa. Maaliif soomama? Soomni kun sababa maaliitiif soomama? Akkamitti eegalee ka jedhu mee inshaallah haa ilaallu. Akkasuma nabiyyiin illee sallallahu alaihi wasallam sababa waan kanaa irratti mee waan dubbatan haa ilaallu. Hadiisa Abdullah ibn Abbaas irraa odeeffame keessatti maal jedha? Qadima nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madiinata.
nabiyyi yeroo Madiinaa galanitti Yahuudota guyyaa Ashuuraa kana soomtu arganii maal jedhanii gaafatanii jaratti maa haza kuni maali jedhaniin soomni isin soomtan kun jirana maali jedhaniin qaaluu haadhaa yawmun saalihun kuni guyyaa gaariidha jedhaniin haadhaa yawmun najjallaahu banii Israa'iila min aduwwiin guyyaan kuni guyyaa rabbi banii Israa'il aduwwii isaanii diina isaanii Fir'aawnaa fi ummata isaaf warra jallattoota isaa jala rabbi baaseedha sababa saniif galataaf jedhee nabi Muusaan soomee jedhaniini Muusaan soomee jedhanii itti himnaan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam Muusaa anatu itti aana isin caalaa jedhaniini kijibaan Muusaa jala deemna jettan malee Muusaa anatu itti aanaa jedhanii durumaa soomaa turanii nabiyyiin yaa'u waa hadda baratanii miti durumaa irra jiranii anatu Muusaa itti aanaa deemaasii jedhaniini durallee soomaa turanii ammallee akkamitti itti ajajanii soomaa jedhanii dirqamaan saabota isaanii itti ajajanii dirqamaan soomaa jedhanii itti ajajanii ofillee soomanii saabota isaaniillee soomsisanii jechuudha. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam sooma kana Yahuudota irraa barataniitii miti ka soomaa jiran duruma soomaa turan osoo Makka jiran makkuma soomaa turanii erga Madiinaa dhufanoo Yahudota gaafataniitiin ka Yahudonni deebisteef kanarraa hoo maal hubatanii rabbiillee itti beeksise guyyaa rabbi nabi Muusaa diina isaanii jalaa najaa baase jecha kana beekanii baratanii jechuudha. Rabbiillee wahyii itti godhe waan kana. Sanirraa kaka'e nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam sahabota isaanii dirqamaan soomaa jedhaniitiin itti ajajanii sahabonni isaaniillee soomanii jechuudha. Yoom soomama? Soomni kun yoom soomama? Guyyaan kurnaffaani yaa guyyaa Ashuuraa jedhama. Guyyaa ajriin gurguddaan sun keessatti dubbatameedha. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam guyyaa sagalaffaallee soomaa jedhan. Guyyaa sagalaffaallee inshaallaa ni sooma jedhanii itti sooma isaatittillee ajajanii jechuudha. Maa jennaan khaaliful yahuuda wan nasaaraa jedhanii dubbatan. Yahudaa fi nasaaraa faalleessaa isaaniin tokkon ta'inaa karaa isaanii faallaa isaanii deemaa jedhanii waan isaan faallaa deeman keessatti. Kanaaf hadiisa Abdullah ibn Abbas irraa odeeffame keessatti maal jedha Abdullah ibn Abbas hiina saama Rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam yawma Ashuuraa hadiisa kana meesirratti intalla nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam guyyaa Ashuuraa wagga sooman wa amara bisiyaamihi sooma isaattillee wagga ajajan qaaluu ni jedhaniin yaa Rasuulallaahi innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahuud wan nasaara guyyaa kana bar yahuudaaf nasaaraan illee ni guddiftii jedhanii itti himan sahaabonni nabiyyiitti sallallahu alaihi wasallam nabiyyiin maal jedhanii deebisanii fa idhaa kaana al-aamul muqbilu beeka hadiisa kanarraa maal hubannaa nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam yahuudota irraa baratanii osoo hin taane sooma kana ka soomaa jiran duruma soomaa turanii duruma beekanii jechuudha. Duruma rabbiin akka sooman karaa isaaniif godhe maal jedhanii fa idhaa kaana al-aamul muqbilu barri itti aanu yoo dhufe inshaa Allahu sumna al-yawma at-taasi'a guyyaa saglaffaa ni soomnaa jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyiin keenya garuu bara itti aanutti osoo guyyaa saglaffaa san dhaqqabaniitiin ji'a san osoo hin dhaqqabin gara akiraa deemanii jechuudha nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf guyyaan Ashuuraa guyyaa ajrii guddaa qabuudha. Guyyaa cubbuun sababa guyyaa saniitiif jecha namarraa kaatuudha. Soomuu qabnaa, itti jabaatuu qabnaa. Rabbiin waa laaffisuu jabaadhaa isiniin jedha. Yoom soomamaa guyyaan kun kamii gaafii jedhuuf ammoo inshallah isinii hima. Akkama viidiyoo kana hojjetaa jirutti barri anamuma hojjetaa jiru kun bara 1446 akka lakkoofsa hijiraati. Akka Awurooppaatti ammoo bara 2024 akka biyya keenyaatti ammoo bara 2016 naannoo xumuraarra jirra. Guyyaan saglaffaan wiixata ta'a. Guyyaan saglaffaa wiixataa guyyaan kurnaffaan ammoo kibxata ta'a jechuudha. Kanaaf guyyoota kanneen soomuu qabnaa rabbiin waa laaffisu kuni taasu'aa jedhama guyyaan saglaffaan. Guyyaan kurnaffaan Ashuuraa jedhama soomuu qabnaa jechuudha. Barnoota dabalataatiif barnoota karaa bareedaa amma argattan kanaan dabalataan ammallee argatuudhaaf YouTube irratti Mujaahid Fillah ka jedhu kana subscribe godhaatiin hordofaa. TikTok irratti Mujaahid Fillah 2 ka jedhu follow gochuudhaan hordofaa. Telegram irratti Abduu Islaam Apologist jettanii barreeffama akkana sirreessitanii yoo itti barreessitanii search gootan inshallah nu argattu. Barnoota diinii keessanii kottaa karaa bareedaadhaan baradhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.